Roota gargaarsatanii olii gad fiigaa jirtan ummanni kan barbaadu nagee malee gargaarsaa miti. Karaan itti gargaartus hin jiru. Warri karaa argattanii harka rukuttanu ummanni keenya nagaa barbaade malee qotatee nyaatee buluun dadhabne. Bu'uurri rakkoo wal dhabiinsa mootummaa fi adda bilisummaa Oromoo. Ummanni keenya waan hin beekneen hedduutti rakkataa jira. Osoo Oromoon walitti nagaa ta'e akkasii. Aluu keessa dabartee mucaa dhengadda morma kutasan argitan miti viidiyoo isa caalutu jira. Oromoo sagalee dhabaa jira. Guyyaa lama asirraa boochanii galuu miti. Osoo deebiin argatin guyyaa lama sadii harka rukuttanii dhiisuun maal fayyada? Kunoo waan ilaaluudhaaf garaa nama nyaatu ammallee Oromoon takkas taphatamaa jira. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شمار كفوني ردفتوتاف كبجمتوت أورو شو رسيقا فيديو كبراسيني كبدير في تنزرا أكما بيكا مقاس فيديو سامانا كان سوشال ميديا ردي مارم والكبتي فيديو توكتو كولي كان إرتي دبان كان إرتا صوفنو لي سيني كبدير في تنزرا ورين مكرشالا لكنا تاروا لفتن وريك أمني كيسن نغاتي وريك أمني كيسن ربين نغاقود سبسكرايب وچون دغتنا وريتا بلاش ربسين هفايسو ربسين هفايسو جداغا فيديو كنس لايك تقوا كندغني كرا فيديو ግራ ገባን ያላችሁ ሰዎች ምንም ግራ የሚያጋባን ነገር የለም። እነዚህ ሁለቱ ለማስታወቂያ ብለው እንደ ካፕል ሙድ እየተጫወቱብን ነበር። ከዛ አሁን አየር ቀዘቀዘ ተነቃባቸው ፌክ እንደሆነ። ከዛ ሁለቱም ከሌላ ሰው ጋር መጡ። ይሄኛው ስሪል ነው ወይ አይደለም? ማስታወቂያ ነው። አንድ አይነት ቦታ ነው ቀለበት ያደረጉት ሁለቱም። እዩት፣ ዲኮሩን እዩት፣ አንድ አይነት ቦታ ነው እና ይሄ ሙድ ተዋኗል። የምር ማስታወቂያ የምታሰሩ ሰዎች ራሱ ትንሽ ቴክኒኩን ቀየር አድርጉት። በቃ እኛ እያፈርን ነው ለእናንተ ማለት ነው። እና ፌክ ነው፣ ይሄም ፌክ ነው፣ ይሄም ፌክ ነው፣ ይሄም ፌክ ነው፣ ያም ፌክ ነው። በቃ ሁሉም ፌክ ነው። ሙጀቲያ ነጋ ጆሌም ባይም ቤክቱ ዋንቲያ መማል ጀለምቲ ቲክቶክ ይረቲ ጫከና ወሊን والفودanii roodhanii wantoota baay'ee argitanii turtanii jechaadha sooshaal miidiyaa kanarratti. Sooshaal miidiyaan kun garam akka deemaa beeknu garuu barumsa maalii irraa fudhanna yeroo baay'ee kun maa inni beektu jaalalumti sooshaal miidiyaa kanarra fiffidamee achi fachoofamee jedhamu jechaadha. Soba garuu dhiirri kun akka tokko nurkaa badeera. Mujattii kana beektu kanaan dura ijoollee Oromootti cinqamee kanaan dura gudeedameera jettee ilmoo tokkoyyuu qabdi jechaadha. Kanaan wal qabatee waan baay'ee jira. Yeroo baay'ee ijoolleen akka sooshaal miidiyaa irra fiigdu jechaadha. Dhumni siin bareedu. Jaalalli sooshaal miidiyaa kanarratti afarsamee waan arge jedhamu dhumni isaan bareedu. Ala akka barbaadetti godhee quufee ka'u maal jedha raamma. Amantaan keenya tokko miti. Amantaan keenya gargar nu baaseedha jedhaa jira. Akka barbaadetti taphatee quufee ka'e jechaadha. ከመጀመሪያውም ስህተት ነበረ። የእምነት ጉዳይ ምንም ሊያጣጥመን አልቻለም። ምንም ሊያጣጥመን በእምነት ጉዳይ እንደምጣላቀው ነበር። ግን ያው በሂደት ትቀየራለች ብዬ ነበር ማስበው። ግን አንገቴ በቢላ ብላለች። ኦርቶዶክስ በፍጹም አልሆነም። አንገቴ በቢላ ብላለች። እንደ ሐሳብ ደረጃ ኦርቶዶክስ አደርጋታለሁ ብዬ ነበር ያሰብኩት። አንገቴ በቢላ ካልሽ በኋላ ግን እንደማትሆንም አብሬ እንደማልቀጥልም አውቄዋለሁ። ኖርማል ጀስት ፈን እያደረግን ቆየን ማለት ነው። በስልት እንዴት ታምናላችሁ የሚሉ ሰዎች ናቸው። እና ድንግል ማርያምን የማን ይጀድ አማንታዳ ወሎሌ ካናን ዱራ አማ ከና ወሊን ታኢ ከኤታ ኩኖ ሐመም ወና መብራቲዎችን አከስቲ ላላ ቤክሲሰ ሰተው ማሊ ሰተው ላላ ናብራ ወሊን ልቤ አንቺን ወዶ አይቀርም በባዶ ታድሎሻል አንቺን ውዴ ነያ ነያ ነኔ ሄኔ ላንቺው ብዬ መጣውን ቸኩዬ ሌላውን ትቼ አይኖችሽ ከአይኖቼ ይነጋገራሉ ልብሽም ከልቤ አገርተኒ ከነላ ijoollee dubartootaatti too akkas taphachuu dhiiftanii baay'ee isa bareedduudha. Akkuma beekamu gaa hedduu kan amma waa'ee salaaleetii wal qabatee karaa deemaan barbaadamaa ture jedhamee ture. Wanti beekame hin jiru ammaaf wanti beekame hin jiru. Faanna ummata Oromoo qalaa jirti. Qaluu keessa dabartee mucaa dhengadda morma kutasan argitan miti viidiyoo isa caalutu jira. Kan isaan erbee kana jechuudha gogaa kan irraa kaasanii qaama isaa akkatti zalazzalanii qaama saalaa isaa irraa kutanii arraba isaa irraa kutanii utuu inni lubbuun jiru kan isaan foon isaa akkatti akka qircaatitti zalazzalan viidiyoo sana laaluu barbaadan ibsishaa jala seenaa liinkii jala sinikaa liinkii tiktokii isaa jala seenaa to laala. Ummanni Oromoo sagalee dhabaa jira. Guyyaa lama asirraa boochanii galuu miti.
hamma torban tokko hamma ji'a tokko hamma ummanni Oromoo furmaata argatutti ummata keessanii sagalee ta'uu qabdan. Bara baraan guyyaa lama guyyaa sadi boosanii deemuun maal faayidaa qaba? Ummanni keenya amma sagalee argatutti hamma deebii lubbuun jiraachuu argatutti amma mirga lubbuun jiraachuu argatutti sagalee ta'aafi. Guyyaa lama isin boochanii callistanii waan biraa haasoftan faayidaa maalii qaba? Ummanni Oromoo bakka itti kufee bu'aa jira. Biyya isaa irratti qalamaa jira. Gondariif Gojjam naqee miti kan qalamaa jiru. Qe'ee abbaa isaa irratti manca'ee qalamaa jira. Reeffi isaa gubaa jiran. Akka reeffa isaaniitti argatanii dhawwaallanne reeffa lafee gubaa jiran. Piliis Oromoo ko bakka jirtu sagalee ta'e. Sagaleen na duudeera baay'ee dubbachuu hin dandeenye. Viidiyoo sana namni argite sammuun keeyyuu nagaan argatu. Bakka sammuun kiyya sirrii miti anam. Taa'isi fuuldura haasaa malee miira akkamiitiin asirra dhuftanii sirbitanii asirra dhuftanii waan biraa haasoftan ajandaa biraa fiddan. Ummanni Oromoo amma furmaata argatutti qeerroo fi qarreen biyya keessa biyya alaa jirtan. Sagalee ta'aa ummata keessanii. Hamma dhufee Jimmaan seenu amma dhufee Arsii nutti deegina boru keessanuma hunduu hin dhufa gara keessanis. Haati Oromoo bu'aa jirti bakkeetti kuftee waan nyaattu dhabdee waan dhugdu dhabdee miti. Nagaa mirga lubbuun jiraachuu dadhabdeetti kan ishiin bu'aa jirtu. Piliis Oromoo ko bakka jirtanii wal kaasaa. Oromoo miliyoona 60 keessaa Oromoo miliyoona 1tu yoo kee ingaa. Wallahi wanta kana galee ilaalee tan ture kan ibsarra atuu galtanii ilaalee natti tolala. Baay'ee miira keessa nama galcha. Baay'ee aarii keessa nama galcha. Kun akkuma argitan teelegiraama ibsishaa beektu jedhee yaada. Guruppii isaarra lawa kunoo qeerroo Oromoo jedhamee gadhiifamee viidiyoon akka itti bahaa jiru jechaadha. Ilmi namaa maalirra akka ga'e bakka kan of sodaattu jechaadha. Ilmi namaa akkasitti garaa hammeenya akkasii qabaata jettanii yaaddanu. Akka inni itti godhamaa jiru. Viidiyoon bahaa jiru viidiyoo kanaan dura waraabamee lafa kaa'amee bahaa jira. Wama jarritti godha. Wanta kana inni rabbi baaseef haqqiin Oromoo akka inni dhokanne akka ummanni haqqiin Oromoo akka inni ba'uuf wanta kana dheengadde nutti mul'ise. Asirratti wanti hojjetamaa jiru jechaadha. Waan gara nama nyaatu, waan gara hammeenya waan nama ta'uu keessan waan jibbitan wayii godhamaa jira. Akkuma si nama jettee kaatee amma qabbanaa'eera. Bultii 2-3 irratti dubbatamee qabbanaa'eera argitanii waan isaa. Kana uummanni keenya. Kana uummata tokko quban qabu. Haasa'ee wanti tokko immoo wanti waan isaa beekames hin jiru. Viidiyoo guutuu isaa dhaxxanii ibsishaarras ilaaluu dandeessu garuu akkasii ilaallee hin barbaada laan. Viidiyoon akkasii YouTube irras ta'e TikTok irra gadhiisuun dhorkaadha. Hamma ta'e garuu mee bilar godhee dhuman isinitti agarsiisa hamma ta'e mee viidiyoo kana ilaalaa. አንተ ምንድን ነው ታዲያ ምን ተረፈሽ ኦሮሞሽን አንተ ታዲያ ምን ተረፈሽ ጀልበሩ አንተ ታዲያ ምን ተረፈሽ ጀልበሩ ታዲያ ምን ተረፈሽ አንተስ ምንድን ነው Biyya kana keessa qoodan qabnu barree maaliin keenya ta'ee meenutti maan barre ittuma waamamu bira takkaan tarree maqaa malee qooda keessa hin qabnu agarre ragaa qabatamaa siniif kaayidirree gotaan isaan irraan tarree taati gochaan irraa kunee haatiri kunu ta'ii. Agartanii rabbeedhaati. Rabbeedhaati Oromummaa itti boonamu Oromummaa itti kooramuuf kana hidhanii morma kana hidhanii faaya meeshaa isaa irraa kutaa waan innaa lillaahi wa innaa ilayhi raaji'uun yeroo dhumaarra yeroo maaliirra akka geenye bakka. Oromoo karaa deemaa diinatti dabarsee kan laate isin mataa keessan kanarra immoo gadi ba'ee iyyaa jiru isin mataa keessan bineensa fuuldura foon qabdanii bineensicha foonicha maaliif nyaatte jechuun hin danda'amaarre hin danda'amu. Beekan Oromoo hayyuun Oromoo namni Oromoodhaaf dubbatu lubbuu isaa akka baasan akka ajjeesan utuu beektanii miidiyaa kanarra footoo ilmoo isaa footoo niitii isaa footoo maatii isaa fiddanii kan farsaa turtan kan itti wacaa turtan diinan argaana jettanii miidiyaa kanarra kana farsaa ture isin mataa keessan har'a immoo gadi baatanii kan bu'aa jiru isin mataa keessan akka Haacaaluu Hundeessaa gadi ba'ee sagalee ta'uu dida jettanii hafarsitanii iyyitanii inni gadi ba'ee saba isaati sagalee tanan ajjeesan. In beektan akka sanyii Oromoo duguugaa jiran nama Oromoof sagalee ta'u akka hidhaa jiran akka jiraa awwaalaa jiran nadhii gammadaa jiraa isaa awwaalan inni Oromoof sagalee waan ta'uuf gootota meeqa akka dhabne utuu beektanu na argaa jedhee ana farse isin mataa keessan har'a immoo nutti hin boo'e. Dhugaadha akkuma isin jette wallaahi yeroo baay'ee isinumatu waan torbee tokko waan guyyaa 3 guyyaa 2 haasoftanii irratti dubbattanii waccanii lafa teessanuufiyyii nama kana nama waggaa meeqa Oromoodhaaf cinqamaa jiru
harka keessa galchitani. Rakkoon ijoo warri rikoordi gootan rikoordi godhaa kanan isinitti hima. Bu'uurri rakkoo wal dhabiinsa mootummaa fi adda bilisummaa Oromoo. Bu'uurri rakkoo isaa. Malee salaalee har'a miti kaleessa diina manatti dhufe sirriitti keessummeessee akka deebi'een dhufne kakachiisee erga baay'ee uummanni kun kana beekadha. Tokko soo araarama nuuf araarama nuti araara barbaanna nuti nagaa barbaanna waggaa 6 waggaa 5 darbaniif uummanni keenya nagaan galee ba'uu dadhabe nagaa nu buusaa jedhaati kana dubbadha. Wanti kun wanta kana raachuun sirrii jedhe yoo jarri lamaan kun araaramne hammallee Oromoo dhumti aran galfatu maaliifi waraanni mootummaas dhaabbataan jiru jarri Oromoodhaaf qabsaa jiranus jarris dhiisaan jiranu kana jidduutti uummanni keenya miidhamaa jira. Ummatumaa jedhaati meemetti yaadaati atuu araarri bu'ee akka mataa kootiitti jechaadha. Kan rakkinni guddaan jiru jechaadha. Jara gidduutti balaa jara gidduutti uumamuun uummanni nagaan, uummanni gabareen, uummanni qotatee bulu du'aa jira. Kanaaf kana maal jettu meemee ammasiin? Oromoo waan tokko gizee goonu sa'a laallannume ifaan ilaalatti dhaamee jira. Sa'aan nama sabaaf hojjete itti faarsinuu fi kan sabarratti hojjete kan abaaru sa'aan ammaa miti. Karaa deemaa kun mootummaadhaan barbaadamaa jira. Haadha mana isaa fi ilmoo isaa post godhuun maaliif barbaachise? Maal yaaddaniiti? Mee tasgabbaa yaa Oromoo tasgabbaa hagis takka tokko. Itti aansuudhaan warroota gargaarsatanii olii gad fiigaa jirtan uummanni kan barbaadu nageenya malee gargaarsaa miti. Karaan itti gargaartus hin jiru, karaan konkolaataan itti seenulleen hin jiru, uummanni immoo kan gaafataa jiru nageenya fuula haadha teenyaa dhimmimaan karaa shaniin irraa yaa'u gizee laaltu fuula daakuu fi zayitii gaafatu si fakkaata fuula nageenya gaafatu malee qabeenya isaanii biraa alaa fi manni isaanii dhiiga ta'aa jira. Osoo nyaatatti kan ta'e nama nyaatu uummanni kun nama nyaatu miti. Nama ilmoon isa duratti qawweedhaan dhahamaa jirtu waan garatti waan nyaatu sinni fakkaata. Yoo dandeessan nageenya irratti hojjedha. Yoo dandeenye callisaa ta'a dhumatti dubbiin. Akkuma isin jette nageenya malee kana amma barbaadee jiru yoo nageenya argate qotatee nyaatee iyyuu buluu danda'a. Hammaaf harka rukutinaa ga'a bakka. Hammaaf guyyaa 2-3 haasoftanii hin dhiisinaa. Hammaaf nageenya irratti hojjedha. Man jaalladhuun fuudhe nama na jaallatu immoo fuudhe. Jaallatanii jaallatamu caalaa maayyaa namuun hin jiru. Wantala takkaa ta'e hin jiru. Kan hundumaa gaafantiin jedhu gaafa waa'ee maatiif waa'ee daa'imaa kaasanii lakkoofsi isaa erga lakkaa'utti kaatee maatii keedhaatiif barta. Addunyaa kanarraati namni jalqabaa namni ajaa'ibsiifadhu namni ani jaalladhu namni dinqisiifadhu haadha kee. Edaa gaafa achirra darbumoo hati manaa haadha caalti. Garootu biran gahin namaan gara. Kana kanantiin jedhuutii fi nama hundaaf walqixa ta'uu dhiisuu danda'a. Ani nama karaa deemu. Nama har'a sitti argitee borachitti argite. Biyya kana keessatti yooma yeroo kee faffacaaste malee yeroo nati biidi koessa taatu hin jiru. Asiifatu lafti nuti jirru kun lafa itti koowumuuf yoo jette yoo wanti si koowumneessu hin jirre. Bar karaa deemee yoo jedhan daaniin dafinoo facaasaa roobii kan isa deemu jimaataaf sanbata duraan qe'ee ofiitiif ga'a. Kanaatiif wanti maatii irraatii na fageesse maatiidhaa wajjin jaalala maatii dubbii maatii maree maatii wanti nama koowumneessuu fi wanti na koowumneesse takkayyuu hin jiru. Gara qe'ee kiyyaatti. Lammaffaa immoo yoo namni yaade malee wayyaan yeroo ga'a qaba. Walii keenyaaf ofii keenyaaf. Kanaaf maatii irratti dhiibbaan qabu jedhee. Gaala hammaaf amma nageenyi bu'uutti akkuma makiin jettee kaate maatii isaa footoo isaa garaagaraa gadhiisaa iccitii isaan baasina namni dur waggaa 2 dura dhaqee waggaa 1 dura gadhiifamee ture maal irratti miidiyaa ta'e irratti gadhiifamee ture namni yeroo san naanna'ee ilaalee hin jiru viidiyoo isaa jechaadha gaafa sintee kaatanii waan tokko xiqqoo gootan haasa'ii namni keenya bakka haasaa jaallata miti egaa viidiyoon irraa qabadee dhufee kana fakkaata ummata keenyaaf rabbi nagaa haa buusu omti haaraa yoo jiraate kan isinii fudhadhee dhufu ta'a hamma viidiyoo kabiraatiin walitti deebinutti Oroshow bye.